محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيفما فيديو اللي نرات دلدني يعني نما قدا نما أستاذ كان ديب إيرات دلقون شيء منك أبسط من زمني جرير سني ديب سوتش أجافي كيسني قاف سنة قاف جارسوما كينيا يتشولا كأمة دافلي فتاوتي gaafa dhuftanii akkuma jalqabaatiin naasoftanii garee tokkummaa keessatti mana tokkummaatti Sumayyaan hanadha maaf akkasitti maqaan ishee as gubbaatti ba'ee dubbatamaa jettanii baay'ee haartaniitu jaarsummaadhaan keessootti nu deebistan. Asa koddaan hin kutina gaafa keessootti nu deebistanii wanti naquuqe maanni beektanii nama 2,000 irratti garee shaadaa gubbaarratti ana eenyu akkan ta'e otoo nan beekne ustaazonni nama maqaa isaanii dha'uun barbaadanii intalli baalageedha in sobdeenaa bobboocheerra deebitu dhugaa fakkaataa intalli qullaa dhiira faana uteelaa baati jedhanii gaafa namni akkasitti maqaa koo balleessu silaa osinoo quraana nu qaraasistu nu barsiistu qala lazina nu jechaa jirtu yaani ani hin beeku gaa sorry akkas nu jechaa jirtu yaa nama rabbii tamantan rabbii keessan sodaadhaa wal sataraa utuma nani baalagee ta'e jechuudha wal sataraa jechaa ooltu gaafa isaan akkasitti maqaa koo na balleessan bakkan hin jirretti zimmi jedha intala islaamaa tokkorraa waa akkasii hin dubbatinaa maaf hin jedhina nuti immoo gaafa waa'ee birriirraa Sumayyaa irratti dhufnee haasofnu na qaba na gadhiisa akkamatti waan Sumayyaa dubbatamaa jettanii dhuftan anis namuma islaamummaatti dhufedha isheenis namuma islaamummaatti dhufedha ani wanta miidiyaa kanarratti hin beekamneef immoo ustaazii isheen immoo waan beekamtu taateef irra dubbattan immoo gaafa sanamaaf naa dubbatuu diddanii anarraan jedhee dhugaa jirtu kanuma an jibba sinirraan qabu galatooma. Ayyee dhaggeeffadhu jalqaba viidiyoon gaafa sana waraabamee jira gadi gadhiisuu nan danda'a ani yeroon nama duukaasuu nan waraaba ispeeshaalii waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu sittiin hima jira tokkummaanis viidiyoo sana guutuusaa gadi gadhiisuu danda'a maqaa obboleettii keenya kanaa mana ustaaz Farhaanitti ustaaz Farhaan jedhee haasa'e ani maqaan siidhaa kun sodaattu achitti gaafa haasa'amu maaliif waan sanarraa dhaxxaniin dubbanne maaliin jennee jettee na gaafatte. Wantumti sun maqumti kee kun achitti ka'ee akkasitti haasa'amuun sirrii miti dogongoradha. Akkasitti haasa'amuu hin qabu si jedheera moo siin hin jenneen gaafa mana tokkummaatti wal agarru. Naan jettaniittu. Sirrii miti maqaan kee ammeenyaan ka'uun si jedhe moo siin hin jenne? Saa. Jedheerani? Eeyywa. Ammas erga maqaan kee akka kanaatti badee haqni keessa akka kanaatti badee haqa koo badee jedhaa jirta. Ammas wal arrabarra jirtu. Tokkummaan Sumayyaatiin hattuu jedhaa jira. Ijoollonni waan biraa jedhaa jiru. Achi kaastanii kunoo sooshaal miidiyaa kanarratti tokkummaan ulfa firraa baastee maaloo gootee ulfa birrii 200 maaloo gootee jedhee haasa'a. Ammas maqaa kee waan biraa haasa'amuu danda'a. Kuni maalidha? Sumayyaa sin xiqqeessa. Siinis sin xiqqeessa. Namoota isinii islaamummaatti dhufuu gammadanii jibbaniif gammachuu namoota islaamummaatti isinii dhufuu gammadaniif immoo qalbiin isaanii caba. Sababa kana dubbii kana anadha, kennaadha, sidha, booniyyeedha, tokkummaadha fudhannee gadi buuna jedheera moo hin jenne mana tokkummaatti? Mana tokkummaatti? Dubbii kana fudhannee gadi buunee keessaa naasuna si jedhe moo hin jenne laayivii irratti? Jechuu dandeessu sagalee waraabamee lafa jira waan ta'eef. Maaliif gaafa waliin haasa'u? Qalbiidhaan dhaggeeffadheen jiru kan waan dhaggeeffadheen wanti irraa. Tokkummaan hin jira gaafa sana dhaggeeffadhu. Waan dhageerraan uskuun jedhe baran. Sagalee keenya bakkee jira waan ta'eef. Godhaa fida yookaan booniyyee dafaa fida. Ennaan okee jettee atis okee jennee walii gallee tokkummaanis nan dhufa jedhee booniyyeenis okee jettee kennaanis okee jettee. Booniyyeef sagaleen keessan dhaga'amaan jiru. Niitoorkii keessa reeffadhu adaraa rabbeedhi. Dhaggeeffadhaa ijoollee dubbiin bakka kanadha. Saaniin dhaga'ama Habiibti. Achi booda dhaggeeffadhaa. Wallaahi dhugaa rabbiin isinitti hima. Eshedheen dubbii kana gadi fudhadhee gadi bu'e. Innaan lakkii miidiyaa kanarraallee gadi nun buusin na jette gaafa sana obboleettiin keenya kun dhiisi gadaa bu'amuuti maqaa keessaniif hin ta'u jedhee kadhadhee gadi buuse kennaa jennee booniyyee jennee haasayiititti kaane. Imoodhatee waan itti naasuun iyyuu hin beeku.
gaafa sana himoo ta'ee bootmii natti fakkaata. Achi booda obboleettiin keenya kun dhuftee seente. Isa dhuftee seente. Isin silas na jette naan Sumayyaan boo kun nama beekamtii qabuuf malee hin dubbattan na jette. Naan obboleettii kiyya. Erga nama beekamtii qabuuf malee hin dubbattan na jette. Ani waan Sumayyaa Tasfaayeef loogaa jiru sitti fakkaata. Jaarsummaa keessatti qaama tokkoof loogummaan namni shakkame jaarsummaa keessa seenuu hin danda'u. Ani dubbii keessan dhaabbadhee raasirraa dhaqiitii tokkummaatti himi. Boonii tokkummaatti dhaqiitii himi. Tokkummaa isa waamameen dhufii nafe dhagaree keessatti. Hin dhufne garuu waamameedha gaafa san. Wallaahi hin dhufii nafe. Achi booda dhaqiitiitti himi. Tokkummaan immoo haadha ga'u waan kana Ahmad ani keessaa ba'eera jedhe. Sababiin keessaa ba'eef immoo kanadhaa jedheen dubbadhee boonii jetti mee Sumayyaa ishii kanatti mee kennaatti mee achiin booda ba'eera keessaan jedhe. Isheen gadi baatee namni haqa koo dhoske Ustaaz Awwal Qaasimiif Ustaaz Ahmadidhaa jette. Ustaaz Awwal Qaasim mana tokkummaatti dhaqanii viidiyoo agartaniitu viidiyoo citee ba'een arge. Walitti isaan araarsa jedhee keessaan dhaqee Sumayyaan ani ragaa of biraati ragaanan qabu ragaanan kana dura ergeef na jalaati bilbilli tabalaa she'ee jettee. Isheen immoo paaspoort viizaa naan ergine tikeetti naan ergine jetti Sumayyaan boo isheen kun immoo ergeera jetti. Achi booda ragaa namaa fidadha jettee naan Sumayyaa Tasfaayee ragaa namaan fudhadhu jettee Sumayyaan boo waan Ustaaz Awwal dubbataniin dubbataa jira. Ragaa namaan fudhadhu jettee sana booda yoos immoo bakka kakadhu ati jennaan kakuu diddee jedhan Ustaaz Awwal waan isaan jedhanidha. Ustaaz Awwal isa kakadhu bakka ati kakadhuuti waan kana qulqulleessi birrii keessiif haa kaffaltu Sumayyaan jedhanii isa keessanaa isaanii dhagaa kun akkas isheetiin jennaan kakuu diddee jedhan Ustaaz Awwal mana tokkummaatti dhaqanii. Kun Ustaaz Awwalis akkas godhe anaaf Ustaaz Awwal. Okay. Mee waa'ee makoon dubbadhaan maal godheeni akka ishee ukkaamsire dhaqee isheef dubbachuuf jedhee jaarsummaatiin dubbachuuf ennaanoo Sumayyaaf loogdana jette maaliin godha billaa aleek obboleewwan sababa kanaan ba'ee viidiyoo dalage malee waan biraaf ani viidiyoo ba'een dalage maaliin balleessire obboleewwan mee natti murteessaa kunoo fidaa ishee bakka itti dogongore natti maati. Kana ture siifan Ustaaza kan cabbii kana arrabse simmiti mitiire nama sana ta'e agaafattu sana isin irraa dubbattani mucaan kanaan kana hin jedhamin jettan miti anillee deeggaru jecha sana Ustaaza irraa ba'e yoo ta'e namni sun dogongora qaba. Kan akkas jedhe Sumayyaadha Ustaazii jedhe miti mana Ustaazitti jedhame mana Ustaaz Farhaanitti jedhamee naan jecha sana achirratti haasaamuun dogongora jedhee mormeen sirrii miti jedhe. Yaa Sumayyaan balleessiteetti badii guddaa qabdi kanarratti. Maarre ani nama akkas jedhee mormeedha malee nama hin jiru iyyuu tani laayivii sanayyuun dhaggeeffannee hin jiru sani. Garuu itti bayee argeen irraa dubbadheen akka kottu. Tokkummaa ababaa darbee rabbii jedhi ishee Ustaaza keenya walitti saraarsinee deemna rabni nu qabuu dide. Amma namni wal silasi waliin faarsu Ustaaz. Kan jedhu wallolan isa waliin jedhan warri hattu jettanu erga hattuu barreessuun keessa elaa Ustaaza kiyya kana naarina bakkalchaa koo dhiifam elaa komentii kana naarina komentii kana hin beektanii bara 2023 bara sana hin beektanii bara haqa baasaa ture hattuu jechuun arraba miti nama sana quuxessuudha maqaa nama barreessaa hattuu ennaa jettan Ustaaza kiyya waan jettan natti fakkaata waan ta'eef nama hattuu jettan maqaa isa barreessaa. Ahmad Hussein hattoodha. Ahmad Hussein hattoodha. Arraba miti hattuu jechuun. Hattuu jechuun arraba miti bar koodii nuti ittiin haqa baasnuudha. Koodii nuti ittiin haqa baasnuudha. Isinillee amma tasgabbaaya siifan yaada bareedaa tokkummaa ol galchaa tokkummaa kottume tokkummaa ol galchaa isin lamaan Ustaaza walii afuutuu godha isin ummata islaamaati dhugaan ijoollee tana gana lamaaniitu nu aabaatu wanni dhuunfamu tokko inni dabaru hin jiru yoo Sumayyaa Tasfaayee badii kana hojjattee badii kana qabaatu badii kana akkasii kunoo lafiifan kamaa jedha rugobas dirqama fudhatti yoo Sumayyaan tun irraallee haqa isii akkana ta'e karaa biraatiin jal'ifamee yookaan namni sadaffaallee dhimma jaraa jallisee jiru tasgabbiidhaan waliigalteedhaan ilaaf ilaameedhaan haasaamee xiinxalamee
ammas keessaa fi alaan laallamee dhimmi kun dhugaa akka argatu bakka akka argatu ta'a. Mucayyoon tun gara hundattuu haqa argachuun dhugaa argachuun dirqama isiiti. Kanaafuu wanni nu barbaachisa. Amma mucaa kana galchaati. Kootu walii baraati. Oye. Naam. Wallahi dhaggeeffadha. Namni keenya waan